كنوا تقاول الله كذا تجي وجهنا ترى نلا كنوا رجع ربي هجين تفتنا وردوا برتوتا كنوا قدني كارا ما تكوران نبغان تيت كنوا أنا كنا وجهت منا كوبل شتا يمو كورتين قدي فتا هجين فينا نقع كنوا كنا ما إيرا وجهنا ترى جاجورا وجهتا نمني تكيو إثيوبيا ورثاتن هجين تفتنا أجي تفتون كان تكيو كيادو كنوا أنا ما يشودا يارون أسي بيفايد تندي كتير بس منا كوس تنجلا منا كوس ننجرا تفتا كنوا جا كانوا وجهت إنترا جاجورا إننا قبضوا ميرا متيره ترواري دو كراوا تكونسراتي هاتي هجي كنا برا وجهتا بكا لايك فولو شير كوبلينج يقول آتي واو qaxalee jabduu intala ofitti amanamummaa qabaachuu yeroo takka dhugaa waaqaan gaafa dubartii jabduu argu nan gammadasi natti tola dhugaa dubbachuuf jechuudha argitanii namni tokko jechuudha namni tokko jecha isaafi hojii isaatu haamilee sitti hora namni tokko immoo hojii masaafi jecha isaatu abdii si kuta jechuudha jabduu intala fi qaxalee intala kana haa guddisnu miidiyaa ishee orijinaala warri qabdan sheerii nuu godhaa please dhugaa dubbachuuf yeroo ammaa kana namni tokko beekamtii argachuuf miidiyaa suura namaa viidiyoo namaatti fayyadama orijinaala intala kanaan arganne garuu viidiyoo ishee baay'ee natti toleera hojiin ishee baay'ee natti toleera akka isheen fooloo fi guddinaaf kadhachaa jirtu argitaniittus dhageessaniittus garuu sinii galimiti yeroo takka jechuudha nama tokkorraa maal baranna jechuudha ofitti amanamummaa qabaachuu hojii qabanitti gammadu sinii galimiti yeroo ammaa jechuudha namni kami karaa itti guddatu karaa itti socho'u barbaada lenni beekumsa qabu inni tokko immoo hojii tuffatee harka isaa maratee maatiirra kan taa'aa oolu akkasuma biyyatti ba'aataa kan oolu baay'ee isaatu jiru sinii galimti baay'een keenya jechuudha ammallee malee jechuudha keessumaa dubartoonni hojii dhiirotaa hojjechuu dhiironni immoo hojii dubartootaa hojjechuun biyya keenya keessatti safuu wayii qaba sinii galee kuni garuu amma tokko amma garaagarummaa qaba jechuudha kuni xinnoo duubatti hafummaadha malee otoo akka biyya namaatti ilaalle namni kamiyyuu jechuudha hojii kam danda'e jenna walqixxummaadhaan bifa barbaade hojjetee jiraachuu danda'a jechuudha meema obboleessa kana ilaalame dhugaa waaqayyo obboleessa biddeena tolchaa jiru kana mee ilaalame ajaa'iba dhugaa dubbachuuf ammani mataan dikooyyuu akkas bareechee biddeena kana tolchaa yoo jedhee ofitti amanamummaan qabu maaliif jennaan ergan tolchee waggaa hedduu fixeera waan ta'eef garuu biyya Oroon ture duraan baay'ee nan tolcha dhugaa dubbachuuf maaliif ijoollee baadiyyaati waan ta'eef ofumaa tolchannee ofumaati waan hundumaa godhanna jechuudha garuu ijoolleen tokko yeroo barnoota baratanii madoormii garaagaraa keessatti yeroo barnoota isaanii maatiirraa fagaatanii baratanii baay'ee hojii mana keessaa illee hin jiru jechuudha. Ila argitanii akkatti bareedu. Kunoo akkasi sinii galamiti hojii tuffachuu dhiisuun ila garaagarummaa akkamii akka qabu. Hojii tuffachuu dhiisuun tokkoffaa ofitti amanamummaa lammaffaa immoo namarraa akka ati hirkattummaa hin uumne bilisa taate biyya kam attees nama kamii wajjin jiraattees harki kee beeka taanaan ogummaa isaa qabda taanaan jiraachuu dandeessaa jechuudha. Kanaaf iyyuu harki hojjetu haa nyaatu jedha sagalee waaqayyoos. Sinii galamiti ammala obboleettiin kuni hojii kana hojjedheetti roon gadi ba'uu dhiqadhee dhuffadhee fataa'ina deemaa itti. Sinii galamiti wanti hundumtuu immoo iddoo isaatti barbaachisaadha. Har'a jechuudha suuqii dhandhee uffata bareedaa tokko caammaa bareedaa tokko ofitti kaannee diddibannee oroo enne namni uffata keenya ilaalee
wanta jireenya bakka irra hafaa wayii jiraachaa deemnu itti fakkaata. Garuu ilaalchi uffataa fi ilaalchi jiruuf jireenyaa wal fakkaataa miti. Kanaaf amma jechuudha namummaan isa kunoo akkasitti hojii boonsaa hojii ofitti amanamummaa hojjette maallaqa ishee ittiin jiraachuu dandeessu of dandeessee jirti jechuudha obboleettiin kun. Isin galee mitiire yeroo baay'ee jechuudha baay'een keenya namoota akkasii gaafa arginu itti kolfuu tuffachuu miniitu jira jechuudha. Garuu yeroo ammaa kanatti uummanni keenya qaroomaa jirra. Namoota akkasiirraa haa barannu bakka. Namoota akkasiirraa haa barannu. Keessumaa amma shamarran biyya Arabaa baay'een keenya qoshaashaa garaagaraa funaanaa oollaa, dhiqaa oollaa, dadhabaa oollaa, dhaabachaa oollaa mitiire. Namoonni tokko immoo isheen biyya Arabaatee hojjetti yeroo jedhamu akka tuffii wayiitti kan nu fudhatan jiraachuu malu. Isin galee mitiire. Kuni garuu gowwummaadha. Har'a shamarran biyya Arabaa abbaa maastireetii caalaa damuuza nyaatti. Isin galee inni guddaan ati isa namni siin jedhu ton taane hojjettee karaa itti of jijjiirtu bichaa argadhu. Isin galee mitiire har'a bifti kee bareedee wanti hundumtuu bakka sitti fataa jechuun yoo hojjettee harkaa qabda ta'e maallaqa malee namni kamiyyuu hin bareedu. Dhugaa dubbachuuf maallaqa malee namni hin bareedu. Otoo bakka har'a mataan kee kan dugda darbu ta'e bifti kee kan addaa ta'e bareedu ta'e sheeppiin kee wanti hundumtuu hin bareeda yoo ta'e uumaa waaqayyoo siilaa ta'e garuu qaamni kee kuni uffannaan kee kun rifeensi kee kun dibatan qabu nyaatan qabu kunuunsan qabu taanaan atumti ishee waaqayyo si bareechee uumeen kuniyyuu jechuudha hin fokkatta jechuudha. Meemma yeroo baay'ee namoota harka qalleeyyii karaarra ciisan namoonni tokko miidiyaa isaanii irratti fuudhanii irraa dhiqanii gaafa uffata jijjiiran akkam akka bareedan mee ilaala. Isin galee miti. Kanaaf hojjechuun jechaadha. Waa baay'ee nu fayyaddi. Qabeenyi namaa olis nama guuti, namaa gadis nama guuti jechuudha. Kana akkuma obboleettii kana dhiironni warri harka marattanii teessan, warri maatii irratti ba'aa taatanii, warri Itoophiyaa keessa hojiin hin jiru, biyyaa baana jettanillee irraa baradha. Dhugaa dubbachuuf irraa baradha. Har'a obboleettii jabduun kun akkasitti ammaarte yeroo isheen akkasitti wanni gootu takka dhugaa kun amma fayyaa mitila. Isin galee waa tokko baruun dura haarsaa gaafata. Mucaan kun ittiin alanne hinuma barteetti malee jechuudha. Kanaaf iyyuu dursa ogummaa kamiyyuu nan bara'anii sammuu ofii amansiisudha. Hojii kamiyyuu warri ollaa keenya maanaan jedhu yoon kana hojjette wanti kun wanta cubbuu waaqayyo hojiin kamiyyuu jira mitiri hojiin cubbuu ka waaqayyo sitti gaddu garuu maallaqa argatta karaa sana kan immoo boru jireenya kee irratti miidhaa ga'u boru kan biyyi itti maqaa si balleessu karaa sana hin ta'in malee hojiin akkas humnaan hojjetanii isin galee mitiri waaqayyollee yeroo sana nama eebbisa. Ati immoo fayyaa qabdu kanaan immoo gaafa hojjettee atte waa bitattee nyaattullee itti gammadda. Ila wanti har'a fakkeenyaaf birrii 200 innati hojjettee dhuftuuf otoo namni karaarra deemu tokko 200 sitti laate garaagarummaa qaba jechuudha. Waan ati itti dafqitee amaatee dadhabde sitti mi'aa sitti bareeda itti gammadda gaafa nyaattu. Kanaafiyyuu hojii keessanitti boona walumaa galatti jechuudha. Shamarran biyya Arabaa haa taatu abbaa maastirii abbaa digirii haa taatu abbaa nistiroo warra karaarra taa'ee caammaa xaragu haa ta'u abbaa barbaade haa ta'u bakka hojii keessanitti boona hojii keessanitti gammada. Maaliif jennaan nama fayyaa qabutu hojjeta wanta ta'eef. Amma abbaan qabeenyaa baay'een fooqii baay'ee kan qabu laasii sukkaaraan qabamee ciisaa oola. Nyaataallee karaa nyaatuun qabu congaarraa sukkaara guyyaatti amala 9 jijjiirra taa'oola jechuudha. Garuu namni fayyaa qabu har'a shonkoraa tokko gurguree jechaadha gabaa ba'ee har'a burcuqqoo tokko bitatee yoo galee mi'aansa ishuma tussatee
wanti inni nyaatu garaasaa keessa teessii fi rafee bula hirriba gaarii jechuudha. Kanaaf walumaa galatti nagaan qabeenya irra caala. Nagaa qabdu sanaan immoo gaafa hojjettu waaqayyo biraas nama biraas galatan dhabdu jechuudha. Garuu immoo namoonni tokko tokko baasii tokko malee jireenya hin taane keessa suusii hin taane garaa keessa galanii maallaqa argachuu barbaadu. Kuni tokkoffaa sammuu kee boqonnaan laatu, lammaffaa waaqayyo bira cubbuudha, sadaffaa deemsi kun immoo boru abaarsatti si geessuu danda'a, lubbuu si balleessuu danda'a. Kanaaf wanta hojjennu kamiyyuu namaafis waaqaafis of eeggannoo akkasuma immoo hojii kam tuffachuu dhaabudha bakka. Isa hojii kam hin tuffatiin hojjedhaan isin jedha. Turtina waliin gootaniif galatooma.